Hayya akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka jirtan marattuu isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u egaa kan argaa jirtanii hawwii keessan fi bareedduu hawwii keessan ishii isin garmalee jaalattan sanaadha ganamaan kaatee yoo viidiyoo isinii waraabiraa dheengaddaa dhuftee hawwiinii jedhee viidiyoo isin biraan ga'eera. Ta'u malee bultee kaatee hawwiin ganama maallaan jette seetanii buna danfisaa naan jette. Anis immoo yaada ishee hin faallessine okay jedheen fudhadhe buna naaf danfisaa jirte jechuudha. Jalqabaa ka'ee waraabne viidiyoo yeroo isheen akooftu yeroo isheen tumtu duubatti afee yeroo sana waraabne gidduumaaniin anis yaadadhee viidiyoo waraabutti ka'ee ta'u malee yeroo ta'e wayiisii hojii hin hojjetti hawwiini fedha hojii hojjechuu qabdi namni dirqisiisee osoo hin ta'in wanna kamiyyuu haa ta'u wanna namni harkaan socho'ee nama sajabaarraa argitee ofiishiitiifis akkuma sanattan hojjedha jettee yeroo baay'ee tattaaffii gootii dhiisii yoo jettee nama lashii keessaa yookiin boo'u yookiin dallanuudha boo'urra yookiin dallanuurraa waan sana yaaltee yeroo humna ishiitii ol ta'u ofiinuu dhiistii wanta jedhamu wayii murteessanis yoo egaa of eeggannoodhumaan hojii waan isheen nan hojjedha jettee hojjechiisan jiraanis keessa sin barti daa'imni keessattuyyuu dubarri xiqqoo hin qabdu dubarri hojjechuus qabdi jechuudha yeroo xiqqummaa ishii ijoollummaatti wanna tokko sammuu ijoollummaatiin wanna tokko yoo qabatte bareeda malee edda isheen qancartee waggaa 13 waggaa 14 geessee waraqanni manatti dhaqee fi hojii hin barsiisinaan isiniin jedha. Kana jechuun koo edda namni intala sana fuchuudhaaf kadhatee hojii hin barsiisinaa xiqqummaa akkanaatti sammuun ijoolleellee kan qabaatu xiqqummaa kanatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf wannuma naani mana keessatti hojjedhe anis nan hojjedha itti amma fakkeenyaaf fi amantanis amanuu baattanis biddeen annaan tolchuu na laalti garuu dhumarra anatu tolchatteetu bochi dhumarra nan tolchaatti naqaa jetti garuu eelee immoo hin qaqqabdu eelee kan maabiraatii kan ammoo baay'ee tokko nan sodaadha itti kufuu dandeessi waan jedhuuf yeroo nan didee baay'ee tokko bochi jechuudha maaliin godhaa yeroo dhumarra liixi xiqqishuu hambisee qucaatti naqi jedhee ishee ol fuudhee baadhee akkasitti xiqqisiisa isiniin jedha miidhaa fi miti kanallee sirriitti hubadhaa namoonni tokko yeroo daa'imni akkanatti hojjettu waan miidhuudhaaf waan ofii aarrafachuudhaaf ijoollee miidhuudhaaf akkas godhaa jirtan isinitti fakkaataa garuu akkasii miti mucumaatu taa'uun jaalattu jechuudha jala gus jechaa oltii waan ati hojjettu sirkaa fuutee hojjetti yoo ati dhiisi jette hin dallanti baruudhaaf garuu sammuun ishii baay'ee tokko eeyuudha jechuudha. Kunoo bilisummaanis anis ni jirra buna dhugaa jirra nuti lachuu jechuudha buna nuu kennite laalaame laala shiini nurkaa fuutee shiini ishee dhugaa dubbachuudhaaf anamma gorsaan jiru dhugaa dubbachuudhaaf mana diingatanii viidiyoo kanaa diingatan waraabutti ka'e itti yaadee osoo waraabee jalqabanii yeroo ishiin akooftu yeroo ishiin tumtu yeroo sana waraaba ture garuu haaluma ishiin itti hojjettu qalxaffi jettee garuu umurii ishii isinitti meeraa xiqqoodha garuu yaada ishii sammuu ishiitu baay'ee fagoodha dooyyaa akka ishiin itti dhixxu ishiin nama harkaa fuutee akka ishiin itti dhixxu laalaa daawwattoota kiyya akkasiin isiniin jedhagaa viidiyoo immoo kaleessaa waa'ee dhuma ishii irratti viidiyoo isinii hojjedhe ani yeroo kamiyyuu hin aaru wanna isin gorsitanis akka gorsaatti wanna isin gorsitanis nan fudhadha ittiin fayyadama maaliif jennaani gorsi keessan na fayyada sin malee somaan qabu yoo wanni hawwii yeroo duraa deemsisisi jibbaaf miti jechuudha kana sirriitti beekuu qabdu jibbaaf miti namni daa'ima xiqqoo akkanaa hin jibbu garuu ammuma waggaa tokko achitti fakkeenya waggaa tokko bare waggaa tokkotti dabalachuu jechuun ammasuma yaani namaa galaa deemasa jedhamu malee wanna biraa miti isas immoo orma bira miti armee koo biraadha armee koo biraa kan itti ergee malee orma bira miti utoo orma ta'ee anuyyuun kennu anuyyuun gaggeessu isas baay'een keessan dallantanii turtanii yahu deebisi jettanii turtanii
anillee deebisuu fedha hin qabu waggaa tokko harmeedhuma kiyya biraa turtee yaada naanneffattee gara magaalaatti deebituun barbaade garuu immoo akka carraa ta'ee egaa isheenis taa'uu hin dandeenye harmee kiyya baay'ee rakkistee ijoolleen ishii wajjin taphattu waan hedduu achitti baadiyyaatti argatti garuu haala qilleensa isaatittis baruu hin dandeenye baay'ee rakkistuu taanaan as deebise isinis immoo waan mucayyoo kana jaalattanii deebisinaan jettanii baay'een keessa yaada garagaraa barreessitanii fi galatooma ulfaadhaan isiniin jedha daawwattoota keenya kunoo isiniif deebisee mee viidiyoo ishii ilaalaa jajjabeessa aamilee ta'aa fi yoo waaqayyoon jedhe yuutuubiisii telefoona bitii fi yuutuubii dhuunfaa ishiin nan banaaf jedheen abdii qaba isas waaqayyo isa gargaaru jedha yuutuubii immoo yoon banee fi egaa daawwattoonni ishii isinuma ishii egaa baay'ee jaalattu baay'ee mucaa qaxaleedha maal jettanii baay'ee taatu akkuma baay'ee jaalattan sana yuutuubii yoon banee fi akka gargaartan abdii guutuun qaba isas nu haa gargaaru waluma faana jirraa wal jajjabeessinaa isiniin jedha isinillee jabaadhaanaaf jabaadhaa viidiyoo keenya laayikii nuu godhaa wanna isin barbaaddan irratti nan hojjedha yeroo tokko yeroo ishiin kunoo mana keessa haala akkana qophii jettee waan ta'e hojjettu kana